Ngidda gawaay Andu'aalam Goosaatiif dhimmi qananii social media kanarratti deebi'ee ture. Dhimmi kun araaraa fi abbootii gadaatiin hiikamu akka jedhamee tureen abbaan qananii immoo bahanii nuti maatiin qananii sirna araaraa abbootii gadaatiin gaggeeffamu kan diduu dandeenyee fi akkuma dhageessan dhugaa mucaa kootii ammas bahuu qaba an gumaa hin furadhu jechuudhaan ibsanii turan. Dhimmiin har'a isin fuulduratti dhufe dhimmuma samoona kana miidiyaa irra deemaa jiru social media irra deemaa jiru kana. Kanaan wal qabatee immoo akkuma dhageessan Andu'aalam Goosaas viidiyoo daqiiqaa 8 waan jiru akkasinitti duuti ibsee jira. Kan waliin laallu ta'a. Magaalaa Shaggar kutaa bulchiinsaa magaalaa Afuriitti artiist jedhamuun dhaga'ame. Artistiin kun hoteela keessatti rasaasaan rukutamee akka ajjeefametu himame. Ammas gara biraatiin immoo akkuma argitan artistiin kun du'eera jechuudhaan viidiyoo hedduutu poost godhamaa ture. Viidiyoon tokko keessaan na ergamee karaa hiriyoota kootiitiin na ergamee ilaalaa ture. Wanta kanaa waan badaadha. Akkuma argitan immoo innis bahee ani nagaa kootii namoonni hedduu rifataa turan jedhee ibsee jira. Oromoon garuu maaliif akkas walitti ta'uu jalqabe? Assalamu alaikum ashamarka fuunee hordoftotaaf kabajamtoota Oromoo shawuu akkamnaaf jirtu jiruun jireenya afyaan akkamiin isin jedha yamadam qamamochiisinoo hojiin akkam madaamin isin rakkisaan jirtu miti natti madda isma haqiiqa natti madda madaamin isin rakkisaan jirtu miti maaliif haa ta'u gaa yoo isin rakkiste nu rakkisaa jirti jedhaan natti maasinii galee bakka isin jirtanutti isin dhufa aan oromtichi keessan bakka isin jirtanutti isin dhufa isin galee kanaaf natti machuun dagatina barnoota irra jirtanu barumsi akkam qo'ata mara qo'ata taati qo'adula akkuma sittim maalifu qo'achuun daga warri hojii irra jirtan hojiin akkam birraan hojjetamaara miti sirriitti hojjedhaa birrii lafa ka'aa jijjiirama isinii galee maalifu haa ta'u gaa warreen mugar chaanaalii kanatti haarawaa taatan ati haaraadha subscribe godhi maalifu yoo Oromoo taatan qofa gahaadha subscribe gochuun dagatina maalifi Oromoon keenya wal jajjabeessuun beeku waan jedhamaa jiruuf mimi chaanaalii kana waggaa kanatti 100 bara 2019 100 galchina warri qubni keessan nagaa ta'e hariin keessanuu warri qubni kun nagaa sin ta'e subscribe gochuun dagatina warri immoo yaa'u qubni nagaa ta'us onneen yoo ntaane maalifu akkasin ta'ina Oromoon garaa walitti jabaachuun qabu waan baay'ee ilaalaa jirra. Oromoon miiliyoona 60 jedhama garuu immoo ta'uun qabu isinii galee maalifu hundi keessan subscribe godhaa viidiyoo kanallee akkuma beekamu hundi keessan laayikitti tuquun dagatina laayikii 1670 mee namni tokko akkanaaf mee namni tokko hin jedhe ati fa'i situ na rakkisaara tokko. Egaa poolisiin asirratti argitan kun hedduu kana social media irratti hedduu namoota baay'ee haasofsiisaa ture. Poolisiin akkasii jira kan taa'e akkas buskutii taa'e cornaaqee maal jedhama biyya keessanitti maal jedhama taa'e karaa daarii taa'e akkasitti nyaataara maaliif yeroo kana tiraafikoonni biyya keenya akkasitti hin baramne isinii galee yaa'u beektu hidhee tayyaadha. Kanaaf immoo namni kun immoo akkas karaa daarii taa'e aniyyuu hedduu garaana nyaate akka yaada poolisootaa qabu jijjiiramu na godhe isayyuu akka tokko yaaddoo keessa bu'ee yeroon akkas taa'ee nyaatu hedduu garaa nama nyaata. Akkuma argitan egaa wanti inni taa'ee nyaataaruyyuu hojii isaa akka inni onnee gaarii namootaaf qabu in ibsa. Poolisoota akkasii rabbinuuf baay'isu hedduu tokko garaa na nyaate meeme isin immoo akkam maaltu isinitti dhaga'ame gaafa wanta kana argitanu koomentii naaf kaa'uun dagatina. Mucattii kana hedduun keessa yaadattu jedhee tayyaada. Interview godhamtee nullee dhiyeessinee turre isaa wal qabatee murtii guutuun argateenii jira waan tokko sirraa dhaggeeffanna. السلام عليكم أفنان. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أكم نجا؟
فيا الحمد لله رب العالمين. umraa gootee akkasuma ummaatee habootee waliin yeroo muraasaaf umraa turtanii umraa gootanii gammaddee baga nagaan gara biyyaa deemte. Baga nagaan iidan galatoom. Warri sponsors godhallee haa galatoomanii. Afnaan yeroo hedduu namni afaan Oromoo maaliif hin dubbannee jee na gaafata. Afnaan dhalootaa warra eessaati? Afaan Oromoo ni dubbatti akkami? Afnaan dhalootaan warruma Harargee lixaati. Achuma guddinni sitis magaalaa Ciroo. Magaalaa Ciroo dhalatte? Aanaa Ciroo. No kan inni dhaladhe Dadar. Abbaan kee warra Dadarii? Yaa warra Dadari. No an kan inni dhaladhe Dadari garuu guddinni xiyya Harargee lixaa Aanaa Ciroo. Okay. Wow. Namni hedduun afnaan gaafa afaan Oromoo dubbattu surprise taa'e yeroo jechuun yeroo baay'ee waan afaan Amaaraa dubbattuuf waan ati afaan Oromoo dubbachuu hin dandeenyetti fakkaata. No kan inni guddadhe inni beekaa sirriitti hin danda'a. Amma irratti jireenya akkamii deemu jira? Alhamdulillah rabbil alamin. Baay'ee bareedaadha. Okay. Alhamdulillah. Dhiyeenyatti illee umratti ni deebite odeeffannoon jettu. Inshallah guyyaa 10 digdam booda inshallah. Ammas deebitee deeta? Inshallah. Maashaallah. Ammallee faamilii waliin deemtamoo kophaa deemte? Amma kophaatiyaa. Okay, ani kaniin jiru namni keenya ijoolleen teenya Saudi Arabiyaa jiraattu si qunnamuuf hedduu yaalaa turan yeroo sanitti amma yeroo deemtu kana guyyaa dabalattee Makka irraa illee Jiddallee Riyaadillee dheeyxee osoo maasitti fakkaata. Baay'een gammadaa garuu xiqqisoo taayimiin qaba. Akkam taayimii jechuun dabalachuu ni dandeessaa bar guyyaa? Dawaan qabaas. Namoonni danda'an achumatti dhufanii akkuma si dubbisuu danda'u jechuudha. Guyyaa 10. Okay, guyyaa 10 kan keessa dhufanii? Dhufanii na laaluu na ziyaaruu ni danda'ani. Okay. Ijoolleen teenya Saudi Arabiyaa magaalaa Riyaad irraa illee Makka irraa Jidda irraa akkasuma bakka garaagaraa irraa guyyaa isiin asii baatu isin beeksifnaa dhuftanii dubbistanii obboleettii teenyaaf naan akka jajjabeessan abdii isin irraa qabna akkuma kana dura jajjabeessaa turtanii hedduu galatoomaa ulfaadhaadha. Shamarroonni keenya jajjabina mucattii kanarraa kutannoon murannoon sabriin mucattii kanarraa barachuu qabdu jedhee yaada akka yaada kootti intarviisii hedduun keessan dhageessaniitu jedhee yaada. Egaa oduun immoo samoona kana sooshaal miidiyaa achiif achi adeemaa jiru maa inni dhimma Andu'aalamiif Qananiitiin wal qabate hedduu tokko girrigirii kaasee ture. Innis maa inni gara Andu'aalamiin akka inni jaarsaan hiikamu abbootiin gadaa Oromoo dhaqaniiti. Waa'ee kanarratti immoo abbaan Andu'aalamis bahee dubbatee jira. Isaan wal qabatee samoona kana viidiyoon hedduutu bahee ture. Hammas immoo Andu'aalamis bahee viidiyoodhaan waan jiru dhugaa jiru akkasiin itti darbattee dubbatee jira. Kan waliin laallu ta'a hamma xumuraatti nu hordofuun dagatinaa. Mana baay'ee dadhabbii yeroo dheeraa keessa dabarree as geenyee har'a eega maanguddoon hiramu wanni heerra muramee hunduu beekamee ifatti taa'ee tartiiba isaa eeggatee murame. Akkasitti abbootiin gadaa walitti qabamanii Andu'aalam akka inni hojii isaatti deebi'u wanti kun godhamee ture. Haa ta'u malee Andu'aalamis rakkatee qobaatti hafee jira. Maaliif dhimma isiitiin osoo dhugaan tokko hin bahin jechaadha. Kana wal qabatee immoo abbaan Qananii bahanii an wanta kana hin fudhanne jechuudhaan miidiyaarra bahanii turani. Nuti maatiin Qananii sirna araaraa abbaatii gadaatiin gaggeeffamu kan diduu dandeenyee fi akkuma ibsame otoo hin ta'in sababa waan qulqullaa'uu qabu miidhaa Qananii irra gahaa ture. Mana keessattis mana alattis miidhaa Qananii irra gahee fi haalli ajjechaa ishee haalli duuti ishee iftoomina waan hin qabaanneef sannuu qulqulleessaa dura jenneetti dinnee jechuudha. Kana nuu beekuun gaarii ta'a. Malee nuti sirna gadaa keessatti guddannee sirna gadaa ni kabajnaa. Sirni gadaa keenya malee kan namaatii miti. Kan beekamu qabu san abbootii gadaa Oromiyaa hundarraa wal gahee kan jiru san nuti hin beekne. Abbootiin gadaa tuulamaa dhufaniiru. Kawadaa bultumirraa namni bakka bu'ee dhufeera. San marsaa tokko marsaa lama wal dubbanne irra marsaa lammaffaa wal dubbanne irratti guyyaan abbaan gadaa tuulamaa deebi'een qulqulleeffadhee dhufa. Dhimmoota kana irratti qulqulleeffadhee dhufa yeroo jedhan xumura irratti irbuu jedhanii akka maatiitti nuti irbuu sana hin qeeballee jechuudha. Irbuu sana wanti hin qeeballee fi wanti beekamuu qabu dura wanti qulqullaa'uu qabu. Qananii fuula ishee eenyu akkana godhee hin ajjeefne bakka jaajirutti eenyutu akkana godhee ka jiru. Isaan akka isaan kaasaa turanitti gumaa sinii kafallaadha. Nuti gumaa sana hin fudhannu jechaa jirra.
Maaliifi nama ajjeesetu gumaa kafalaa jechuudha. Kan akka beektan barbaachisaa ta'e. Egaa abbaan Qananii akkasitti bahanii dubbatanii jiru. Isaan wal qabatee Andu'aalam Goosaas gadi ba'ee sagalee isaa ibsatee jira. Mee dhaggeeffannee walitti deebina. Hayyee akkam jirtu? Ani Andu'aalam Goosaati. Dhimmiin har'a isin fuulduratti dhufe dhimmuma samoona kana miidiyaa irra deemaa jiru, sooshaal miidiyaa irra deemaa jiru kana isa kiriir isiniif gochuufan dhufe. Wanti jiru maali? Dhimmuma gumaa wal qabatee jirudha. Wanti jiru maali? Ani gumaa baasuus hin qabu. Harki koos kanarraa qulqulluudha. Uummanni Oromoo akkanaa beeku kan barbaadu jechuudha. Anis gadduma hamaa keessan jira. Gadda kiyyayyuu seeraan gaddachuu hin dandeenye. Wanta natti gale kana seeraan gadda kiyya taa'ee gaddachuu hin dandeenye. Mana hidhaan ture achii hoon bahummoo kun waanuma hamaa keessa akkasumatti tufuufiinsaan jira. Wanti nani isiitti balleesse yookaan isii miidhee hin qabu. Wanti gumaan baasus hin jiru. Garuu jaarsoliin abbootiin gadaa Oromoo dhugaa jirtu akka ilaaltee naafuutu, dhugaa jirtu akka ilaaltee nu mirkaneessitu, maatii wajjin hariiroon kiyyatti fufuu qaba waan ta'eef abbootii gadaa Oromoo ergeen jira. Jaarsolii biyyaa ergeen jira. Kan inaan ergee fi akka isaan anaaf yookaan nama kanan biraatiif dubbatan otoo hin taane anis dhugaan qabaa, haadha manaa kiyyaan dhabee dhugaa jirtu naa laalaa, dhugaa jirtu nuu ilaalaa jedhee tanan jaarsolii Oromoo, abbaa gadaa Oromoo erge. So jaarsii waan ilaale dhugaa jirtu fuudha malee kan fedhii nama dhuunfaa hin haasa'u jechuudha. Fedhii nama dhuunfaa yookaan immoo waan ani barbaadu naan haasa'u jaarsi. Dhugaa jirtu ilaalee fuudha. Dhugaa jirtu sana immoo akka jaarsi ilaalee nu murteessu jaarsoliin waaqaa gaditti dhugaa baasuu irratti aangoos qabu. Rabbis kan jaallatu. Dhugaan immoo ilmoo waaqaati. Ani kanumaafan jaarsa erge. Gaanaaf qannooni hariiroo jaalalaa baay'ee gaarii qabna turre. Garuu dipireeshinii ni qabdi turte qannoon. Dipireeshiniin isiin qabdu tarii mana keessa oolurraa maddaa'ee jedhee waan yaadee fi hojii CRBTs, hojii intarteementis banee tanan itti kenni akka waliin hojjennuuf jechuudha. Ergasii ni dhaabbata jedhee yaadeen ture. Garuu itti fufiinsaan irra deddeebii yaalii of ajjechaa kagootu kan itti fufiinsaan erga waan sana godhee itti kennee booddeellee itti fuuftee jechuudha. Erga itti fuuftee booddee wanti kun humna kootii olii jedhee waan yaadee fi akka rakkinni tokko mudateen abbaatti bilbilsiisee jechuudha. Abbaatti bilbilsiiseeti kanatu na mudate kanarra akkadhee ani jiraachuu dadhabee jettee abbaatti haasoftee jechuudha. Achaan irraa fuudhee abbaa akka cinqamtanii fi mitii garuu guyyaa gara guyyaatti dhukkacharti wanni kun furamuu qabaa yaada jedhu kaasee lammaallee waamee dubbiseen jira. Waan kana irraa furaa please lammaa jedhee tanan akka maatiitti ol gaati waan kana irraa furaa jedhee lammaatti illee haasa'een jira. Ergasii deebii namni kennees waan sana irratti illee namni haasa'ees wal argees hin jiru. Waa'ee mashii illee namni natti kaase illee hin jiru. Liiban immoo argee jira. Al tokko kophaa oolchee obboleessi jechuudha. Obboleessi kannoo al tokko immoo ana wajjin oolchine. Kan nama oolchu waaqa. Garuu immoo otoo waa argitu hin callistu. So yaalii of ajjeesuu yeroo adda addaa hinuma gooti. Guyyaa wanti kun natti galees walumaan oolle. Hospitaalas waliin deemnee turre qorannoo daa'ima gochuuf bakka suuraa lidata ishii kanatti kaatu guyyaa dhaloota ishii kana kabajuuf itti kaatu sana sanumatu geesse. Achi yoo baatu naa bilbili jedhee tanan ijoollee argachuuf deeme ani jechuudha. Yeroodhaan galanaan jettee turte akkasitti naan gargar baate jechuudha. So galgala immoo nagahuma turre jaalalaa fi yeroo gaarii dabarsaa turre obboleessattuu bilbilaa turte achi dingatuma bakka waa'ee oolmaa hoona ni gaafadhu rakkina na amanuu qabdaa jetteetu bakka ceesumuu na biraa kaatee deemtee jechuudha. Hooxinnoo turtu na jalaa shakkeetuman ka'ee deeme kilaasota kaawwan keessa hin jirtu
achi honchee godhu kichiniin wantoota qulfiidha cufaadha. Abaaboo wayiitu jira achirra dhaabbadhee ilaallaan maashinii uffatatti miicinu cinaa teessee akkasitti isa irratti hirkattee jookiidhaan saamunaa laargoo dhugaa turte. So maali qannoo jedhee tanan utaalee achirraan galee kana dura waadaa naa galtee turte waan akkasii hin godhu irra deebi'ee hin godhu jettee maatii fuuldurattis obboleessi kiyyas akka gorsu itti himee jira. Hiriyyattiin isiis akka gorsitu itti himee jira. Waadaa yeroo adda addaatti naa galtee jirti garuu bakka waadaa sana waan naan eegnee fi yeroo sanaanis nama bakkaan jireenya akkasii jiraachuu hin danda'u. Irra deddeebii kana goota waan ta'eef jireenya akkasii jiraachuu hin danda'u. Maatii bor waamee gargar baanaan jedheen. Amma ijoolleen kaasa jedhee tanan biraa deemee jechuudha jookeechirra kaa'ee kichinirra kaa'ee. So ani barrii banuuf oon ani deemee barrii bira ga'u akkasii siyaa bal'attu jettee fiigdee achirraan utaalte. Ani bira ga'uullee hin dandeenye iyyuu qofa hin danda'e nan iyyee ijoolleen hin kaatee jechuudha. Wanti jiru wanti uumame kana ani qannoo koo homaa nan goonanii sababii itti miidhu tokkollee hin qabu. Akkuma isiniin jedhe waliin fiigee qabu dhiisi jechuu gorsuu akka ishiin jiraachuuf hamilee qabaattu wanta adda addaatiin deeggaruun ala wanti nan ishii godhe hin jiru. Wanti nan ishii godhe hin qabu. So harki kiyya immoo kanarraa qulqulluudha. Qulqulluu dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha. Homaa ishiin gooneen dhugaan tiyya tana jaarsoliin illee tanuma naa ilaaltu. Dhugaan ilmoo waaqaati dhugaa arganii jaarsoliin hariiroo maatii wajjin qabu itti naa hafuufsisanii jedhee tanan jaarsa erge malee wanti gumaa jedhamu ani gumaa kaffaluudhaaf miti ka jaarsa erge. Wanti gumaa jedhamu siin kaane. Gaaddisa qora gamaa gamanaa otoo hin gahiin ka gaaddisiyyuu diigame. So irbuunuu gaaddisa qoraa booddeedha jechuudha. Dabalataan illee guyyaa isheen boqottee kaasee hanga poolisiin to'annaa jala na oolchee qorannoota ragaa namaatis, ragaa barreeffamootaatis, ragaa mana yaalaatis, ragaa hedduu sassaabee ilaalee poolisiin illee diyaarii argatee ture. Diyaariin sun immoo every page waan hedduu haasa'aa ergasiin ilaalee maatiidhaaf illee anaaf illee hundumaaf illee dhaamsatu jira achirra diyaarii sanirra. Dhumarratti wanti ani jechuu barbaadu hoo dandeessanii dhugaa sirriitti gadi fageenyaan ilaalaati irra gahaati dhugaa beekaa. Hoo dadhabdan immoo jettee yookaan immoo seetee haasoftanii please hariiroo bormaatii wajjin nagaa ta'uu danda'u. Hin jeeqinaa hin diiginaa hin jedha. Isinis nagaan haa boqattu. Ekeraashis ciisan dhoowwinaan jedha jechuu kooti. Kanaafin immoo anis gara fuulduraa tasgabbaa'ee gadda kana keessaa ba'ee gaafii na gaafattan kamiifuu deebii kennuudhaaf qophiidha. Kana waan ta'eef kanatti naa hubadhaa ulfaadhaa galatoomaa jiraadhaa jedha uummata keenya naa jiraadhaa. Egaa akkuma dhageessan Andu'aalam Gosaa akkasitti sagalee isaa yaada isaa ibsatee jira. Hedduu tokko garaa nama nyaata, hedduu tokko nama gaddisiisa. Waan tokko waan inni jedhe irraa kaasee immoo namoonni tokko oduu tokko dubbataa jiru. Isa kan bor yaallu ta'a. Viidiyoon immoo sammuna kana ammas sooshaal miidiyaa achiifacha deemee nama hedduu jeeqaa jiru kana. Aartistiin kun du'eera jechuudhaan poost godhamaa jira. Oromoon lafaa ka'ee wal ajjeesaa jira. Laalaa. magaalaa Shaggar kutaa bulchiinsaa magaalaa Afuriitti artiist jeefamuun dhaga'ame. Artistiin kun hoteela keessatti rasaasaan rukutamee akka ajjeefametu himame. Dabalata oduu kanaaf Caaltuu Badhaasoo. Artist dargaggeessi magaalaa Shaggar kutaa bulchiinsa magaalaa Afurii hoteela Iriyaa jedhamutti rasaasaan rukutamuun ajjeefamuun dhaga'ame. Ifatti eenyu akka ajjeesee fi sababni ajjeefameef baramuu baatus haalli ajjechaa weellisaa dargaggeessaa akkaawuntiin tokko banamee waa'eedhuma du'aa namaa waa'eedhuma inni kunillee hedduu tokko deddeebisamee poost godhamaa jira. Isaan wal qabatee innis deebii gahaa ta'e kennee jira. Dhaggeeffadhaa. Akkam jirtu kabajamtoota uummata koo nagaan koo bakka jirtanitti sin haa ga'uun jedha. Egaa viidiyoo tokko keessaan na ergamee karaa hiriyoota kootiitiin na ergamee ilaalaa ture. Wanta kanaa waan badaadha. Namni maatii qaba.
rifaatuun abbaa fi haadha waan kana jedhee isinitti himu miti. Wantoonni akkanaa gaafa poosti godhamuun miidhaa baay'een fiduu danda'u. So gochuu baanne baay'ee gaariidhaan jedha. Warreen sheer koppii linkii gochaa jirtanis dhaabaa waan akkasii. Ani nagaa kiyya uummata koo warri rifattanii naa bilbilaa turtanis warreen bilbilli koo isin dides ani nagaa koodha hojiuma koottan jira. Abbaan kana goote immoo rabbumti qalbii siif haa kennu. Yoo dandeesse viidiyoo kana irraa haqii naaf galatoomaa. Yaa uummata koo ani nagaa koodha hojiuma koottan jira. Naa ulfaadhaa naa galatoomaa isin jaalladha. Kan viidiyoo biraarraa walitti qabanii gaafidanii akka waan inni du'eetti maaliif garuu onneen akkasii yeroo akkasii arguurraa wanti nama naasisu wanti nama rifachiisu hin jiru. Hedduu tokko nama gaddisiisa. Egaa viidiyoo irraaf qabadhee dhufe kana fakkaata. Yaada keessan koomentii irratti hundi keessan nu barreessuu hin dagatinaa. Akka viidiyoo kabiraatii walitti deebinutti Oroo Shaw. Bye.